السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني ورونا منتي بروسور دكتوتا في كبجمتو تكيا كم ناجرت نجاكي سنين سنجدا وروني channel أورو فرستي لا في مو هاراتاتن لايك سبسكرايب قتشون جلان سنجدا بولين كيا ماتي تانو تدبل ما سنجدا أورو مو فرستي لا channel يكون كيسني كان أورو مو هنداتي جيشودا أنا قديسان سنجدا ما سيتنهر ونين كبدي سنين وانا موني براس الرابرتن jedheetiniin qabadhee dhufe waan namoonni biraas keessa jiru waan namoonni biraas irraa hin beekne keessaayyuu nuti warri mana namaa jirru keessaayyuu warri haaraa biyyarraa dhufe kan waan biyya namaa hin beekne isni galee warri keessa bubbulle haga tokko waa babbaranne jennee yaadna warri haaraa biyyarraa dhufan ijoolleen baay'inaan ganaa waa hedduu baruuf isaan barbaachisaa kanaaf isaaniif mee barumsa ni ta'a jedhee waan qabadhee dhufe wayitiniin qaba innis maal seetanii obboleettii tiyya takkatu gara keessaatti na dubbisee maal naan jedhee soofii bee yuunifoormii na cubbisee naan jette yuunifoormii uffachuu diduun kiyya na cubbisee naan jette akkam jedhee jennaan gaafan biyyarraa dhufu ani furdoodha na yuunifoormii bittee naa fiddee jette jira mara yuunifoormii surree fi kas qamisii kan gubbaan uffatan jechuudha na gaafa isin naa fidduu ani furdoo waan ta'eef uffadhee olaalu natti hin tollee bakka iraftiin arganne jette. Innaa achiin itti himadhee jette. Ani kan akkana barbaadadhee afaan isin beeku malumaan itti himadhee jennaan ishii jettee yeroo saniif ka ofii naa kennite bakka dhiisi kana. Nama biraatiif hin kenna jettee ijoollee ilmaaniitiif kennite jettee yuunifoormii sana. Innaa shinshilii ofii naa kennite yeroodhaaf gaafa kaanillee anaafis addisii sadii firee sadii naa bittee naa fiddee jette innaa akkasumatti uffachaa hin dhufee amma immoo deebi'ee naa biti yoo jedhuun kam ofii san naa kenniti jette bakka kam ofii kan barbaanne kana naa kenniti jette innaa namtiin kun immoo nafni isii alaarjikii qaba jette ada isiin irraa waan beektu dura nafni isii alaarjikii qaba innaa amma harki kiyya kun alaarjikii na hoosisaa jira nafni kiyya kun na hoosisaa jira. Isirraa natti darbuun oolu bakka yoon uffata naa biti jedhuun uffata ofii naa kenniti jette jennaan kana hin uffadhu addisii naa biti jechuufis nan qaanfadhe nan sodaadhe akkamiin ta'a deebi'ee yuunifoormii naa biti jedhamu akkamiin godhaa jette innaa obboleeyyan kiyyaa baay'inaan jechuudha baay'inaan waan kanarraa waan beeynu jechuudha isini galee baay'in keenya waan kanarraa waan beeynu jechuudha. Innaa kanaaf uffata isaan isinii kennan dirra keessanitti aansitanii uffatina yoom uffattanii hin uffatinaayyuu yoom uffattanii dirra keessanitti aansitanii hin uffatina tokkoffaa keessaayyii uffata jalaa jechuudha uffata jalaa isaan uffata jalaas namaa kennan uffata jalaa hin uffatina waan akka qabduu harmaa kan jalaa waan akka paantii kanneen qumxaa boodii kanneen nafa keessanitti aarukaa akka shaashii waan akkana kanneen hin uffatinaan isiniin jedhan. Taqabdan uffadhaa yookaan birri keessanii bitaa uffadhaa malee yoo isiniif isin bitiin haaraa hin uffatinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Isa lammaffaa ammallee deebi'ee yeroo baay'ee ijoolleen baay'ee qaamni keenya saalaas nu hoosisaa warri jedhan jira. Keessattuu jechuudha obboleeyyan kiyya. Paantii keessan uffata keessan kajalaa maashinii miicaatitti maashinii uffataatitti hin miicina maashinii uffataatitti hin miicina yoo morri sunuyyuu alaarjikii qabaate isin galaafataa jechuudha uffatuma isaaniitu oduu uffachuuyyuu baattanii maashinii uffataatitti uffata keessan kajalaa hin miicina maal uffata kee kajalaa yeroo shaaworii seentu gisee san yoo miicite bara kun biyya keenya miicitu isa harkaa yoo miicatte isa wayya. Innaa kana uffata jalaa maashinitti miicina gonkumaan isin jedha obboleeyyan kiyya harka keessanii miicadhaa qulqulleessaa malee uffata jalaan uffattan uffata kaan walitti daballayxanii maashinii uffataatitti hin miicinaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Innaa kanaaf yeroo baay'ee uffata isaan isinii kennan dirra keessanitti aansitanii hin uffatina obboleeyyan kiyya hadaraa keessan. Innaa kanaan isin dhaama baay'inaan ni beektu isaan bakka jechuun baay'ee alaarjikii qaban akka kenna ayyumtu jechuudha. Qoricha garaagaraa fayyadamanii. Innaa
Kanaafi kanan isinidhaamuuf dhufee obboleeyyan kiyya irraa of eeggadhaan isinii jedha. Mana kamceeyyin sun osoo hin beekini itti darbee jira jechuudha. Isinii galee darbee jira jechuudha. Arjikin immoo hin darba hin beeytanii. Kanaaf of eeggadhaa rabbiin isinaa eeguun isinii jedha obboleeyyan kiyya. Uffatinaa jalaan uffata isaan isinii kennan dirra keessanitti finaansinaa shaashii macarrashaan shaashii mataa keessanii san fakkeenyaaf shaashii uffan fuula keenya morma keenya bakka nutu qaba akka hunda nutu rifeensa keenya qaama keenyatti aanaa jechuudha. Kanaaf ofitti uffata isinitti aanu hin uffatinaa irraa fuutanii jechuudha. Yoo isinii bituu dammallaqa keessanii bitadha uffata jala uffadha. Innaa kanaafi dirqama kan isaanirra kaasee jammar seerri uffata hojii jechuudha. Isaanis uffata hojii kan bitan baay'inaan yuunifoormiidha. Warroonni yuunifoormii jibbitan immoo birri keessaniin bitadhaati uffadha akkas isinii wayya. Gaafa yuunifoormii uffattan immoo xaaxaa kana jala iyyuu baatanii isaa yuunifoormii waan hin uffanneef hool uffadhu isiniin jedhanii maaliif ati yuunifoormii uffatta waan ta'eef mana keessa. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa mana san keessaayyuu maatii san keessa namni alaarjii qabu yoo jiraate tokkoffaa gara maashiniitiinis maashinii uffataanittiinis si darbuu danda'a. Lammaffaa uffata isaan sii kennan ofitti ansitee uffachuu irraanis si darbuu danda'a. Karaa hedduun si darbuu danda'a waan ta'eef of eeggadhaa haga danda'ameen isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanaafi namoonni akkana jiraachuu dandeettan waan ta'eef isinii barumsa isinii ta'a akka irraa of eeggattan isin fayyada. Isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa naaf galatooma. Garuu like godha viidiyoo kan biran darbina ammoo osoo hin godhin warra gootaniif warra hin goone asuma jalatti isin laalaa jechuudha. Innaan naaf galatooma obboleeyyan kiyya qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan isinin jaaladhaa isinin kabaja naaf jiraadhaan isinin